Jolle biyya keenya geerar naan jettu meeqa geerarurre meeqa geerarurre dhaamsa dabarfadhurre sababiin hima ijoollee xiqqaan na dhaggeeffadha guddaan na qalbeeffadha sababiin bunan filloo ijoollee jabanaa galaafate sababiin hawaannisa midhaan nu galaafate sababiin goobanticha goota koo galaafate kan kaleessaatu jennu narras nu toppaafate maluma malaan gorsa amma gaataaf yaadate qabsoo uummattoota cunqurfamoonni gaggeessan keessatti dhaabi siyaasaa adda addaa gahee adda durummaa haa qabaatu malee murni uummata sana keessaa bahee haala adda addaan uummataaf qabsaa'uun wareegama kaffalu hedduudha. Qabsoon uummata Oromoos haaluma kanaanii qabsaa'ota qawwee qofaan osoo hin ta'in bifa adda addaatiin wareegama daangaa hin qabne kaffalan hedduu horatee jira. Hawwisi qajeelaan harkoota gabrummaa boqorraan guuftu qabsaa'utti citee chaapee itti baqee lubbuun to'aa baatu. Haala kanaan warra sagalee kiiloolee Waaqayyoo uumamaan itti badhaasee gargaaramuun uummata dammaqsaa waraanaa fi dhaaba siyaasa keenya jajjabeessan akkasumas hacuuccaa uummata Oromoo irratti bara baraan gahaa jiru labsaa hojii gootummaa hojjetan hedduudha. Weellistoota falmaa bilisummaa keessatti wareegaman kan akka Usmayyoo Muusaa, Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu, Maaramee Harqasaa fi kanneen biroo hedduu dhalli Oromoo hundi bara baraan hin dagatu. Weellistoonni kunii qawwee osoo hin qabatin funyaan diinaa jala taa'uudhaan uummata Oromoo kaabaa kibbatti bahaa lixatti of jalatti hiriirsuun kan danda'an tokkummaa sabichaa akka cimuu fi dhaamsa hedduu dabarsan sodaa tokko malees bilisummaa ilmaan Oromootiif aarsaa lubbuu kan baasan waan turaniif irbaata hidhaa dararamaa fi akkasumas kan rasaasa diinaa tahan. Bilisummaa jecha wareegde lubbuu kee si yaadannaa hin ganne kaayyoo. Weellisaa Usmayyoo Muusaan yeroo lubbuudhaan jiru hidhaa wayyaaneen dararamee erga gadhiifamee booda uummata isa jaallatuun haala owwaadhaan yeroo simatametti waa'ee Eebbisaa Addunyaa akkas jedhuun dubbatee ture. Kabajamtoota daawwattoota bara 1987 irraa jalqabnee hamma bara 1995 maneedhaa keessatti waliin kennanii yaadatu. Kan diinni addunyaa irraa galteef jiraachuu danda'a kakka Eebbisaa Addunyaa fa'a kakka Gurmuu Ayyaanaa fa'a. Isaan hunda namoonni biraattis akkasumatti kan diinni dhabamsiisee baay'eetu jira. Nuti har'aan tanaan lubbuudhaan jiraannee fuula keessan duratti argamu keenyaaf rabbii tokkichaaf galata galchina. Nuti fi sabasna abadan inganu astake olkasna abadan inganu astake olkasna. Weellisaa Eebbisaa Addunyaan sagalee miidhagaan qofa osoo hin tahin gitaara taphachuunis hedduu beekamaadha. Dargaggoon Oromoo wallee isaa dhaggeeffatee garaan hin raafamin sammuun hin dhukkubin falli keenya maalii jedhee kan of hin gaafatin ni jira jechuuf hedduu nama dhiba. Uummanni Oromoo mirgi isaa yeroo sarbamu, qabeenyi isaa yeroo saamamu, qe'ee abbaa isaarraa yeroo buqqaafamu, kan adda durummaan roorroo isaa labsan, sabboontota falmaaf kakaasan, sodaa tokko malee diinatti abbaa biyyummaa keenyaa kan labsan weellistoota akka Maaramee Harqasaa fa'aa turan. Ayyee abdaarii Finfinnee irraa kan dirree jaalatti fuulchaatti yaraaraa. Mudaansi Oromoodhaa duutu babbaa gadaarraa. Finfinnee fuula Oromoo eenyurraa jijjiirra. Keessummaan biyyaan ba'aa moggoon gaafamee dormisiisa wabba.
Weellisaa Usmayyoo Muusaan hidhaa fi dararaa wayyaaneen waggaa 8 firaarfamee yeroo bahu sodaatee mana keessa taa'uu yookaan lubbuu isaa baasuuf biyyaa baqatuu osoo hin tahin falmaa qabsoo bilisummaa jabeessuuf ture kan waadaa isaa haaresse. Weellistoonni kuni lubbuun hadhabaman malee jaalalaa fi hawwiin isaan saba isaaniif qaban onnee ilmaan Oromoo keessatti bara baraan bilbilaa jiraata. Gaaffiin isaan sammuu ilmaan Oromoo keessatti biqilee akka itichu godhanis hamma galmaan gahuutti hin dhaabbatu. Weellistoonni kuni sadoo mataa isaaniif osoo hin jilbeeffatin akkasumas roorroof harka osoo hin kennin Oromiyaa fi uummata Oromoof aarsaa lubbuu kafalanii darbanii jiru. Gumaa obbolaa keenyaa kana baasuun dirqama dhala Oromoo kaabaa kibbaa bahaa fi lixa akkasumas giddu galeessaati. Yaa bunaan daraarini amanaan reebitutti narra baabeetutti yadu'aan awwaamini. Yadu'aan awwaamini yaa biyyoona nyaatini ammumaan beleessummaa ija kiyyaan argutti. Warra kaayyoo isaanii galmaan gahu malee dhiiga isaanii irra tarkaanfatanii lafee isaanii irra ejjetanii warra sadoo jala deemuun warra gumaa obbolaa isaanii nyaatu tahuu irraa Waaqni nu haa oolchu. Isaanis ekeraa isaanii jala daadhiin hayaa'u. Qabsaacheessanis qabsoon itti fufaa. Onni wareegame bilisummaan dhufaa lubbuun dabartullee maqaan boollaa oolii uumaa isaanii baasuun lammii gahii lolii dambe tokko qolii. Ijoollee baalee jabaadhaa malee ijoollee arsii labsa dabarsii ijoollee jimmaa nun walee deemaa ijoollee argee. Jajjaboon argee ijoolloon lagaa